Rifeensi kiyya baay'ee na ciccita yookiin narraa yaa'a. Madaamiin tiyya zayitolee foolii qabu fakkeenyaaf zayitii kookinaati irraa hojjetamu dibachuu natti hin dhiiftu. Malli kiyya maali? Maallaqa guddaan yoo bitee jedhu baatii 2-3 naan eegu. Akkamitti fayyadamuu danda'a? Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutuu jirra jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodin baga jiraattan hundi keessan. Har'a kan hin qabadhee dhufe asitti ka argitan raafuu yookiin jarjiira karaa salphaa ta'eef haala salphaa taheen rifeensa keenya karaalee lamaan akkamitti ciccitas tahee akka rifeensi keenya hedduu laafee diriiruu rifeensa maramas yoo tahe akka baay'ee dheeratu kan nu gargaarudha. Asirratti jechuudha namoonni zayitii akkamii yoo kanan arganne kamii fayyadamuu qaba jettan zayitii tokkorra yoo xiyyeeffadhee hojjedhu namoonni hedduun akkas jettan. Jalqaba irratti keessattuu namoonni biyya Arabaa keessa jiraattan qabaan tokko yookiin ammoo akka biyya keenyatti goommana qabanii gurguran sanitti ka harka nama hin guunne rakasa jechuudha. Isa kana ni bittanii yookiin ni bichisiifattan yeroo hundaayyuu jechuudha. Waan xiqqishuudha kana jechuun kee jarjiira qabaa takkittii tana riyaala akka Saudi Arabiyaatitti riyaala takka riyaala lama akka Dubaayitti illee wama akkasii dinhaara takka lamaadha. Isa kana bittanii dhiixanii jechuudha keessaa waan awwaara isaa yoo ammootu jalli isaa hiddi biyyee qabaate hidda isaa san irraa kuttanii gattanii osoo hin dhiqin illee qopheessuu ni dandeettani. Booddeessanii zayitii sadii isinitti hima zayitolee kana keessa tokko yoo argattan itti fayyadamuu dandeettanii. Namoonni zayitii kookinaatii foolii isaa dadhabdan jechuudha. Nammootu iyyuu namni zayitii kookinaatii foolii isaa dandeettan yookiin ammoo faayidatu naa caala fayyatu naa caala fayyaadha wanni kun rifeensi ciccituun rifeensi afoon gara duubaa deemuun rakkoodha jechuudha. Kana ofirraa ittisa warri jettan zayitii kookinaatii obsaan fayyadamaadha. Namoonni maadaamiin isin cinqitu ammootu akka amma isinitti himaa jiru kan gootanii waan daqiiqaa muraasa foolii osoo hin qabaate dibattanii geessitan jechuudha. Karaalee hedduun qabadhee isinii dhufe. Akkuma asitti argitan kanatti jarjiira kana kukkunnee yookiin harkuma keenyaan ciccirree maashina juusiidhaa yookiin kallaaxaa adda addaa keessa buusna. Booddeessanii yemmuu tuyyuu zayitolee amma isinitti himu zayitii 4 isinitti hima isin 3 keessaa warri kookinaatii foolii hin dandeenye fayyadama. Tokkoffaa irratti zayitii boqqolloo yookiin zayitii aafiyaa jedhamu. Lammaffaa irratti isin dura viidiyoo hedduu hojjedhee jira rifeensa dheeressuufis tahee baay'ee viitaaminoota hedduu of keessaa qabdi. Sadaffaa irratti zayitii nuugii yookiin ammoo tuyyuu doora shamsi ka aramni jettuun san keessattuu shamarran keenya manaa madaamee jiraattan hedduun isaanii ni beeytanii nyaata ittiin nyaatanii yoo wallaaltanillee doora shamsiidha. Itti aansuun ammoo tuyyuu zayitii zayituunaallee mana keessallee akkasuma naannaallee hin dhabamu. Itti aansuun afuraffaan zayitii kookinaatiiti. Zayitolee afran kana yoo barbaadan walittis fayyadamuu ni dandeettani. Namoonni hin barbaanne sadi qofallee waliif fayyadamuu ni dandeettani. Namoonni feetan ammoo tuyyuu zayitolee kana keessaa tokko filattanii ka isinii ta'uu fi kanaannaa keessan yookiin yeroo hunda argachuu dandeettan. Zayitii kana maankaa sadii jechuudha. Yoo hunda waliif fayyadamtan hundarraayyuu maankaa tokko tokkotti qicuudha. Jarjiira kana daayitan jechuudha yookiin raaficha kana. Namoonni amma kana fayyadamu jechuudha. Kunillee hin ta'a namni zayitolee asiin dura hojjedhe fayyadama. Kana hojjetullee kana fayyadamullee ni dandeettan torbaanitti al tokko. Warri ammootu zayitii tokkooyyuu dibachuu madaamin isinitti hin dhiifne qibaatii keessan qibaatii abukaadoo yookiin qibaatii daaksii dibata. Isa kana haala kanaan daayitanii yoo inni kireema ta'e jedhe rifeensa keessan hidda rifeensaa sirriitti sukkuumtanii seensiftanii booddeessanii ammoo hanga caafii rifeensatitti akkuma kireematitti yookiin akka dhadhaa nama dibuutitti itti dibdanii rifeensa keessan galgala martanii bulchitanii ganama ol kaatanii dhiqattan. Hubadhaa asirratti madaamiin isin waliin hin raftu tokkoffaa irratti lammaffaa irratti yeroo isin hojjettan isin wajjin hin hojjettu yoo haga barbaade isin jabaate sa'aa 3-4 ofirra tursiisaati ofirraa dhiqa. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya jarjiirri rifeensa keenya dheeressuufis tahee laaffisuuf ciccitiinsaa fi buqqa'iinsa nurraa ittisa. San qofa osoo hin tahin walumaa galatti rakkoolee rifeensa dhufu guutuu nurraa qolata jechuudha. Zayitileen ammoo akkuma isin beeytani hubattanii wanni isin beekuu qabdan yoo ofirra tursiifne inumaayyuu gaarii nuun ta'u zayitiin forforii nuuf fida jechuudha. Zayitiin irra filatamaan galgala dibannee ganama dhiqachuudha yookiin sa'a 4-5 ofirra tursiifne ofirraa dhiquudha malee amma dibannee guyyaa 2-3 foolii dhahaa deemuun walumaa galatti hafuura hamaa qabaachuudha malee faayidaa nuu qabu jechuudha. Zayitiin guyyaa 3-2 nurra turu sun zayitii jechuun kama ganama dibatanii galgala dhiqatan kama galgala dibatanii ganama dhiqatan yookiin sa'a 3-4 keessa dhiqatanii biyyoonni warreen rifeensi isaanii laafaa fi akkasuma baay'ee lallaafoo tahee jedhee warroonni uummanni adiin guyyoota muraasa yookiin ammoo tuyyuu sa'a walakkaa sa'a 2 qofa kan fayyadaman rifeensi Afrikaa waan ta'eef sa'a haganaa dheeraa kana yookiin sa'a 12 sa'a 6-4 jenne malee rifeensonni biraa walakkaan sa'a isaaniif gahaadha. Kan asitti argitan kunillee akkuma argitan abishii maankaa tokko absuudaa maankaa tokkoo fi shunkurtii firee tokko hordofaa
hundi keessan sirriitti jarjiiruma reefi yookiin raafuu reefisan namni dibata kana fayyadame nama hedduu obsa qabu tokkoffaa irratti lammaffaa nama baay'ee cimaa yookiin dubartii mistuu jedhamte malee tokkoffaa dubartiin uf jajjuu yookiin boontuun yookiin uf tuultuun akkasuma immoo dubartiin waa akka baddu foolii hin jaaladhu an kana hin jaaladhu jettu bu'aa irraan argattu inni lammaffaan ammoo namoonni waa hifatan guyyaa 2-3 qofa fayyadamanii ofirraa dhiisanis bu'aa hin argatanii asitti kan argitan kun zayitii nyaataa zayitii nyaataa irraa zayitii boqqolloo kaa'ame isinitti hime aafiyaadha jechuudha. Zayitii kana distii oo'isee distiitti naqee jalqabaaf ammootu absuudaa fi akkasuma immoo abishii walitti oo'isee mooyyeetti xiqqoo walitti daake baay'ee miti kun akkuma asitti argaa jirtan kana jechuudha. Mooyyee maashina qulqulluu kafoolii bunaa hin qabnetti walitti daakee bunni rifeensaaf bareeda garuu haa ta'u har'a bunaa miti ka hojjetaa jirru booddee sanii ammootu erga inni haala kanaan oo'ee jedhee wal fudhatee ibidda baay'ee laafaa ta'e irratti oo'isa jechuudha. Akkuma amma argitan jarjiira kiyyaa fi shunkurtii kiyyattiif godhadha jechuudha. Zayitiin kun rifeensa keessan jabeessuuf jabinna yoo jedhu rifeensi jabinna waan qabaatiin ciccinnis irraa hin hafu dheerinnas hin dheeratu hin diriirullee jechuudha. Jabinna jechuun namni keenya rifeensa Afrikaa jabaa miti mammaramaadha laafadha jechuudha. Jabinna jechuun rifeensa dheerinna osoo qabu yoo akkanatti harkaan qabde baay'ee rifeensi kan kee hedduu diriiraa jabaataa ta'edha humna godhate jechuudha. Rifeensi kan kee humna godhate gaafa sana. Kanaaf zayitiin maallaqa guddaan isin onlaayinii irraa bittan zayitolee kana jechuudha sirriitti. Fakkeenyaaf namoonni hedduun ajaa'iba kan nutti himturra hojjedhuu nuu gurgurii jettan yaa jamaa maallaqa guddaan kan bittan turre isin fayyadamoo shunkurtii nyaata keessaniif bitattan firii kuttanii akkasuma immoo jarjiira maallaqa raafuu maallaqa muraasaan bittanii abishii maankaa takkaa fi absuuda maankaa tokko waliif fiddanii zayitii ammoo birrii xiqqoon zayitii kookinaatii haa ta'uu zayitii zayituuna haa ta'uu irra caalaa hubadhaa zayitii nuugitii fi zayitii boqqolloo aafiyaaleen sirriitti ta'a jechuudha. Zayitolee kana walitti gammaytanii baatii 6 achi kaayatanii qoricha kana yookiin dibata onlaayinii irraa maallaqa guddaan bitattan kana dibattan torbaanitti yoo isinii danda'ame allama dibadha yoo hin danda'amne an akka ofii kiyyaatti torbaanii yeroo takka qofa dibadha jechuudha. Achi booda qibaatii daaksiin rifeensa kee qibaatii daaksiillee yeroo hedduu isinii himee jira akkuma miicitanii geessitanii rifeensa keessan san osoo sirriitti inni goggogii yoo inni bishaan irraa gogee minshifaa irraa fuutan san qooddanii haaluma salphaa taheen ishimtan qibaatii san rifeensa irra dibaa qibaatii dhoqqee kamiyyuu boqqee rifeensa keessaniin tuysiisina rifeensa qofa gubbaa rifeensa irra dibaa booddee sanii ammootuyyuu zayitii kana akkuma yeroo hunda baranne ni dhimbiibna yookiin ammootuyyuu carqii yookiin shaashii qopheeffannee waan mana keenya keessa jiru zayitii dhimbiibnu yoo ammootuyyuu gingilcha adda addaatiin tahee zayitiin kun wantoota walitti danfifnee akka shunkurtii absuudaa firii keessatti waan hafuuf ni cuunfina jechuudha. Qabnee sirri carqii kana harka keenyan akkuma yeroo hedduu viidiyoo isinii hojjadheetti cuunfina isiniin jedhaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya haala kanaan hundi keessan rifeensa keessan fayyadama galgala dibadhaa ganama dhiqadhaa isiniin danda'amne ammoo mara isinii jabaate sa'a 4 ofirra tursiisaati ofirra dhiqaa. Shaampoon ittiin dhiqatan shaampoo rifeensa keessan yeroo hunda filatamaa ta'e rifeensa keessaniif dhiqatan shaampoo tokkoon dhiqadhaa. Horaa bula. Subscribe, like, share waliif godhaa nagahatti.